keessatti gaafa Awugostii 7 2020 Noorenbergitti hiriira guddaa qopheessinee jirra. Hiriira sanirratti hundi keessan akka isin argamtan, dubartoonni hundi akka argamtan kabajaan isin affeerra. Dubartoonni teennaa yeroo ammaa kana mootummaa sirna nafxanyaatiin miidhamaa jirti. Dubartoonni teennaa gudeedamaa jirti. Dubartoonni teennaa hidhamaa jirti. Dubartoonni teennaa ajjeefamaa jirti. Dubartoonni teennaa tan ulfaa abbaa manaa jalaa fuudhamtee haala suukaneessaadhaan waan intaane irratti dalagamaa jira. mootummaan biltsiginnaa inni sirna nafxanyaa uummata keenya irratti deebisuudhaaf halkanii fi guyyaa hojjechaa jira. Yeroo gabaabaa keessatti dargaggoota Oromoo kanneen sabni akka ijaatitti ilaalu lubbuu galaafateera. Akkasumas kanneen qaama hir'iseera, kanneen immoo mana hidhaatitti guuree dararaa guddaa irraan gahaa jira. Dubartoota idil addunyaa maraa Oromiyaa, Awurooppaa, Ameerikaa, bakka hunda jirtan, Awustiraaliyaa, biyya Arabaa nageenya keenya isin bira haa ga'u. Jarmanii irraa wanni hardhaan as dhaamsa qabadhee dhufee fi biyya keenya keessatti Abiy waan uummata keenya irra geessisaa jiru, dubartoota keenya sukkanneessaa doorsisaa jiru, gudeedaa jiru kana ilaalchisee baay'ee aarii keenya agarsiisuuf addunyaatti akka nu mul'isuuf as dhufne. Wanni inni godhaa jiru waraanni durii Hitlerii nama ummata sodaachisuuf jecha dubartootaa fi ijoollee gudeedanii turan. Meetoodii san amma inni itti fayyadamee nama keenyallee dubartoota keenyallee akkasitti dubarsiisuu eegale jechuudha. Aadaa Oromootti dubartiin kabajaa guddaa qabdi, bakka guddaa qabdi. Kana ni beeka. Hagam takka siinqeedha, dhagahama guddaa qabdi. Kanaaf inni Oromoo miidhuuf jecha saayikooloojikaalii sammuu keenya nu miidhuuf jecha dubartootaa fi ijoollee keenyatti bira dare jechuudha. Kanaafu nuti Jarman keessatti gaafa Awugostii 7 2020 Noorenbergitti hiriira guddaa qopheessinee jirra. Hiriira sanirratti hundi keessan akka isin argamtan, dubartoonni hundi akka argamtan kabajaan isin affeerra. Oromiyaa keessallee itti fufaa jedheetiin yaada. As Awurooppaa qofa osoo hin tahin adila addunyaa biratti illee akka isinillee hundinuu hiriira baatanii sagalee dubartootaaf akka taatan kabajaan isin affeerra. Kabajaan yaamicha kiyya isiniif dabarsa. Ana Fatiyaa Awwal Shubaartiidha, Jarmanii irraa. Galatooma. Jirtu baga jiraattan. Har'a ka'asitti argamnee fi waa'ee dubartoota teenya tan biyya keessatti dararamaa jiranii fi sagalee tahuudhaa fi asitti argamna. Innis dubartoonni Oromoodha kan biyya Itoophiyaa jedhamtu san keessatti argamtu. Dubartoonni teenya yeroo ammaa kana mootummaa sirna nafxanyaatiin miidhamaa jirti. Dubartoonni teenya gudeedamaa jirti. Dubartoonni teenya hidhamaa jirti. Dubartoonni teenya ajjeefamaa jirti. Dubartoonni teenya tan ulfaa abbaa manaa jalaa fuudhamtee haala suukaneessaadhaan waan intaane irratti dalagamaa jira. Kana namni hunduu ni beeka. Waan kana taheefi nuti akka dubartoota biyya Jarmanitti dubartii Oromoodhaaf sagalee tahuu qabna jennee hidhannee kaanee jirra. Waan kana taheefi dubartoonni teenya tan biyya Jarman keessatti argamtan hundinuu gaafa guyyaa 7 Oogostii sa'aatii 10 fi walakkatti hiriira guddaan naannoo Noorenberg irratti waan qophaa'ee fi akka hiriira kanarratti nuuf argamtan waamicha isiniif goonee jirra. Itti aansuudhaan warri dhiiraa akka nu gargaartan, akka nu cinaa dhaabbattan isin beeksifna. Innis dubartoonni teenya tan ilma qabdu guyyaa 7 san akka nurraa fuutanii nu gargaartanii isiniin jenna. Itti aansuudhaan dubartoonni teenya namuu ni beeka. Dubartiin Oromoodha. Qabsoo Oromoo keessatti nama shoora guddaa taphachaa bahee ammas nama taphataa jiru. Waan taaneef nuti akka warra biyya keessa jirutti nutis qophoofnee ka'uu qabna. Waan kana taheef nuti ilmaan Oromoodha idil addunyaarra jirtan hundinuu sagalee dubartoota Oromoo addunyaatti beeksisuuf qophii keenya xumurannee waan jirruuf isinis akka nu cinaa dhaabbattan
waamicha isiniif goona. Ani maqaan koo Dahaboo Muhammad Jarmanirraa. mootummaan biltsiginnaa inni sirna nafxanyaa uummata keenya irratti deebisuudhaaf halkanii fi guyyaa hojjechaa jiru yeroo gabaabaa keessatti dargaggoota Oromoo kanneen sabni akka ijaatitti ilaalu lubbuu galaafateera. Akkasumas kanneen qaama hir'iseera, kanneen immoo mana hidhaatitti guuree dararaa guddaa irraan gahaa jira. Dubartootaa fi haawwan keenya ajjeesuudhaan, gudeeduudhaan akkasumas abbootii warraa irraa hidhuudhaan yeroo ammaa kana dhiibbaa mirga dhala namaa Oromoo irraan gahaa jira. Kana waan ta'eef nuti dubartoonni Jarmanii keessatti argamnu uummata keenyaa sagalee ta'uudhaaf hiriira nagaa qopheessineerra. Guyyaa kanatti abbootiin warraa hojii mana keessaa hojjechuudhaan, daa'imman kunuunsuudhaan, bakka haadhaa guutanii, haawwan immoo gara hiriiraa erguudhaan uummata keessaniif sagalee akka taatan kabajaadhaan isin gaafanna. Awugastii 7 bara 2020 Awugastii as deemu kana gaafa 7 guyyaa jimmataa hiriirri dubartootaa qofa hirmaachisu godhamuuf deema. Kaayyoon hiriirichaas gahee dubartoonni qabsoo Oromoo keessa qabanii fi akkasuma immoo dubartoonni iyyuu kophaa isaaniitti hiriira godhachuun isaanii sagalee addaati. Hiriira kana irratti miidiyaan OMN daayirektii gara biyyaa laayivii kan dabarsu ta'a. Akka qindeessitoota hiriira irraa jirrutti illee hiriira kana irratti miidiyaaleen biyya kanaas hin argamu jedhameeti eegama. Kanaaf warri dhiiraa abbootiin warraa guyyaa sana warri daa'imman qabdan haadha warraa teessanii irraa daa'imman qaba. Dubartoonni guyyaa sana hiriira kana irratti hirmaachuu qabanii. Obboleeyyan teenya biyya jiran dubartoonni even haga ulfallee gudeedanii daa'ima garaa baasutti adeemamaa jira. Kanaafuu qabsoon ootuu hayyoonni Oromoo mana hidhaa jiranii ootuu uummanni Oromoo biyya keessaa dhumaa jiru. Hacaaluun du'ee wanni nuti manatti deebinee teennuuf hin jirtu. Guyyaan kun guyyaa guddaadha. Yaa ilmaan Oromoo warri dhiiraa warri ilmaan qabdan guyyaa tokkicha san haadha warraa teessanirraa daa'ima fuudhatii isaan akka hiriira irratti hirmaatan godhaa isinin jedha. Dubartoonni Oromoo hundi keessanuu guyyaa san akka hin hafne isinin jedha.